Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Yoonaas jechuun gugee yookiin garraamii jechuudha. Innis kan jiraate bara Iyorbi'aam lammaffaati. Iyorbi'aam Sooriyaanota ari'ee akka daangaa Israa'el deebisu raajii dubbateera. Sagaleen Waaqayyoo cubbuun jiraattota magaalaa Nanawwee baay'achuu isaa agarraan gara raajicha Yoonaas dhufe. Sagaleen Waaqayyoo Yoonaas magaalaa Nanawwee dhaqee akka lallabu itti hime. Yoonaas garuu amala namoota biyya sanaa waan beekuuf magaalaa Nanawwee dhaquu dhiisee gara Tarsees iddoo jedhamtutti Waaqayyo jalaa baqachuudhaatiif ka'e. Doonii gara Tarsees geessus yaabbatee gara Tarseesitti imala isaa qajeelche. Yeroo kana Waaqayyo dambalii hamaa galaana irratti akka ka'u ni godhe. Dooniin raajicha Yoonaas fa'aa yaabbatanis gamanaa fi gamas itti raafamtee caccabuudhaafis ni geesse. Hundumti isaanii sodaatanii iyyan. Akkuma amantaa isaaniittis Waaqa isaanii waaman. Ba'aan akka isaan irraa hir'atuufis meeshaalee qaban hunda gara bishaaniitti baasanii darbatan. Yommuu kun hundi ta'u Yoonaas gara keessa doonichaa ribni hamaan fudhatee of gatees rafaa ture. Qajeelchaan doonichaas gara Yoonaas dhufee, "Ati hoo of gattee rafteettaa? Ka'iitii akka hin banneef Waaqa kee waami" jedheen. Isaanis, "Wanti hamaan kun sababa eenyuun akka nu argate kottaa carraa haa buufnu" jedhanii yommuu carricha buusan Yoonaas irratti bahe. Isaanis yommuu sana Yohannisiin, "Wanti hamaan kun akkamittiin nu argate? Eessaa dhufee? Maal hojjettas? Biyyi kees eessaa?" jedhanii jabeessanii gaafatan. Innis, "Ani nama biyya Hibrooti. Waaqa lafaa fi galaana kana uumen waaqeffadhaa" jedheen. Kanaafis maal akka balleesse gaafatan. Isaanis, "Kunoo dambaliin nu balleessuudhaaf ta'a, maal wayyaa?" jedhanii isa gaafatan. Innis deebisee, "Balleessaan kun hundi kan isin argate sababa koo waan ta'eedhaatiif ana fuudhaatii gara galaanaatti na darbadhaa" jedhee deebiseef. Isaan garuu jabeessanii yabalaanii ba'uuf yaalanillee hin dandeenye. Booda garuu, "Yaa Waaqayyoo, ati akka barbaadde godhii, situ beekaa. Cubbuu namicha kanaarraa nu qulqulleessi" jedhanii fuudhaniis bishaanitti Yoonaasin darbatan. Yommuu kana dambaliin ka'aa ture sun ni dhaabbate. Waaqayyo immoo qurxummii guddaa Yoonaasin akka liqimsuuf ni qopheesse. Yoonaasis guyyaa 3 fi halkan 3 garaacha qurxummii guddaa sanaa keessa lubbuun isaa osoo hin ba'in bule. Yoonaasis garaacha qurxummichaa keessa taa'ee galata Waaqayyoodhaaf ni dhiyeessa ture. Waaqayyo immoo kadhannaa isaa ni dhagahe. Gara dachee gogaattis baasee akka Yohannisin tufu Waaqayyos ni ajaje. Yoonaasis qurxummicha keessaa tufamee gara lafa gogaatti ni ba'e. Sagaleen Waaqayyoo ammas yeroo lammaffaadhaaf gara Yohannis akkas ittiin jedhu ni dhufe. Akkasis ittiin jedhe, "Yoonaas ka'iitii gara magaalaa guddittii Nanawwee deemi. Waan ani siin jedhus lallabiif" ittiin jedhe. Yoonaas akka Waaqayyoon abboometti ka'ee gara Nanawwee ni deeme. Nanawweenis magaalaa guddoo, keessi ishees guyyaa 3 deemsisa ture. Yoonaasis, "Nanawween guyyaa 3 booda ni baddii, ni galagaltii" jedhee lallabuu eegale. Uummanni Nanawwees Waaqayyotti ni amanuun sooma labsa.
xiqqaa hanga guddaatti akka sooman ni ta'e. Mootiin biyya isaaniillee dubbii kana ni dhagaye. Innis teessoo isaa irraatii gad bu'ee uffata bututtuu uffatee daaraa irra taa'ee ni gadde. Innis labsii ni labse. Namni hundi loowwan illee osoo hin hafin bishaan illee akka hin dhugne hundi isaa gara Waaqayyootti haa iyyuu jedhe. Waaqayyo immoo deebi'uu fi gadduu isaanii ilaalee ni mararfateef. Balaa fi balleessaa jedhe sanas osoo itti hin fidin ni hafe. Waaqayyo dhiifamaa warra Nanawweetiif kennuun isaa garuu Yoonaas hin gammachiisne ture. Innis raajaa sobaanaan jedhan badiin isaanirraa ni gaha jedhee lallabeen ture. Osoo homtuu hin ta'in Iyyo'aafuu namoonni raajaa sobaanaan jedhu jedhee sodaatee ture. Gara Waaqayyoottis anas du'a naaf wayyaa amma na ajjeesii jedhee Waaqayyoon kadhachuu eegale. Yoonaasis magaalittii keessaa gara alaatti yookiis cinaatti ba'ee waan ta'uuf jiru mana godoo yookiin kabaa kaabalfatee ilaalaas ni ture. Waaqayyos buqqee halkan tokkotti magarsee kaaba yookiis godoo Yoonaas gaddisiise. Yoonaasis ni gammade. Yommuu bari'uu garuu buqqee sana Waaqayyoo raammoo ishee nyaattu qopheessee ni gogse. Yoonaasinis ho'i aduu mataa isaa hadooche. Kanaanis Yoonaas nyaatamuun buqqee sun baay'ee isa marare. Yoonaasis yommuu goguu buqqee sana argu ammallee du'a naaf wayyaa jedhee ofitti aare. Egaa Waaqayyo Yoonaas barsiisuudhaaf halkan tokkotti buqqee daraarsee booda immoo barii ni gogse. Waaqayyos Yoonaasiin akkas jedhee komate. Ati buqqee kanaaf na loltaa jedheen. Innis eeyyee jedhee deebiseef. Waaqayyos atillee buqqee ati dadhabdee hin dhaabneef buqqee halkan tokkotti daraartee waan dadhabdeef na lolta. Ani egaa uummata Nanawwee kan bitaaf mirga isaa hin beekneef baay'ina isaas uummata 120 ol kan ta'an kanaaf yoo isaan na kadhatan akkamittan hin naaneefree akkamittan garaa hin laafneefree jedhee deebiseefi. Soomaa fi sagadi namoota Nanawwee bara Gooftaan fooniin lafa kana irra deddeebi'aa barsiisaa turettillee yaadatameera. Barsiisaafis yaadannoo kabajaatiin ooleera. Namoonni Nanawwee guyyaa murtiitti dhaloota si'anaa wajjin ka'anii ni dhiyaatu. Ittis ni murteessisu. Isaan lallaba Yoonaas dhaga'anii yaada garaa isaanii geeddarataniiru. Amma garuu kunoo inni Yoonaas irra caalu as jira. Wangeela Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 41. Kakuu haaraa keessatti Yoonaas halkan 3 fi guyyaa 3 garaacha qurxummii guddaa keessa buluun isaa fakkeenya Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ilma namaaf jedhee foon uffatee lafa kana irratti dhalatee fannifame. Lubbuu isaa dabarsee kennuun halkan 3 fi guyyaa 3 awwaala keessa bulee booda du'a mo'atee ilma namaa hundaaf fayyina badhaasuu isaa kan ibsudha. Kunis wangeela irratti komiin ka'eera. Uummanni kun mallattoo barbaadu. Innis mallattoo Yoonaas malee kan kennamuuf jedhameera. Akkuma Yoonaas garaa qurxummii guddichaa keessa guyyaa 3 fi halkan 3 ture, hunda ilmi namaas akkasuma guyyaa 3 fi halkan 3 garaa lafaa keessa turuuf jira. Wangeela Maatewos boqonnaa 12 lakkoofsa 40. Ayyaanni yaadannoo boqonnaa isaas fulbaanaa 25. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyoo waadaa qulqullicha kanaatiif kenne yaadatee hunduma keenyaaf
cubbuu keenya hundumaa nuuf haa dhiisu. Suuqni isaas nu waliin haa ta'u. Har'as boris yeroo hundumaa hanga bara baraatti. Ameen.